Maqaan kiyya dargaggoo Nuuraddiin Jamaaliin jedhama. Jiraataa ganda Baalciti. Nuyi akka intarpiraayizitti ashwaarratti gurmoonnee dalagaa turre. Jalqaba gaafa gurmoonnu nama shaniin taanee lagarratti gurmoonne achirratti dalannee waan dalanne san kuufannee qusannoodhaan walirra kaa'annee bakka irratti gara gurmoonne san dargaggoota nu duuba jiraniif dabarsinee dargaggoota saniif laannee kennine bakka san gadhiifne nuyi waan qusanne saniin dargaggoota gurmaa'anirraa bituudhaan gara kuusatti dabarre amma gara dargaggoota intarpiraayizii warri hojiif leenjii gurmeessee lagarratti bobbaa'isanirraa binneeti ganna binnee kuufnee buna gurguruu jirra. Kanaaf dalagaa kanarratti qusannee hojjetuudhaan jijjiirama agarsiifnee ofiis maatii keenyas biyya keenyaafis jijjiirama fidu jirraa isa jiru yaadni keenya dargaggoonni nu duubatiis akka kanatti akka qusatanii hojjetanii jijjiiramanidha gorsi nuyi qabnu. Suuraa kanaan wal qabatee akka waajjira hojiif leenjii aanaa Jiillettis galata nuyi qabnu nu faana dhaabbatanii akka nuyi gurmoofnee waan kana qusannee jijjiiramnee bakka kana geenyu nu gargaaraa waan jiraniif isaanis galateeffachuu barbaanna asumarraa. Biyyattii mootummaan gama carraa dargaggoota uumuutiin wal qabateetis mootummaan ergaa dabarsitus ergaa. Nuyi amma haalli mootummaan itti jiru dargaggootaaf dursa kennee haala carraa uumee dargaggoonni albuuda irrattis hojii adda addaa irratti gurmaahanii akka hojjetan carraaqqii inni godhutti jiru kanaas hin galateeffannaa jechuu akka biyyattiis. Kanaafuu dargaggoonni keenyas carraa mootummaan kenneef kanatti faayidamanii hojii hojjetanirraa kuufatanii ofiifis maatii ofiitiifis biyya kanaafis akka bu'aa buusan kana gaafanna dargaggootas. Biyya ofirrattis yoo hojjete jijjiiramuu ni danda'a isa dargaggoota keenyatti akkuma namni biyya alaa deemee hiddeettee jijjiiramuu danda'u asittis namni jijjiiramee waan hojjete sanarratti kuufatee yoo kan hojjetu ta'e jijjiirama ofiifis biyyaafis ta'u fiduu ni danda'a isa jiru dargaggoota keenyatti himuu barbaada.